barachuun ijaaramu hidhachuun falaasama Hayilee Fidaatiin. Hayilee Fidaan maqaa qubee afaan Oromoof siyaasa ammayyaa keessatti nama hin dagatamnedha. Hayilee Fidaa akkuma maqaa qubee afaan Oromoo fi siyaasa ammayyaa Itoophiyaa keessatti kaleessaan gaarraatti ka'u borus nama hin dagatamnedha. Seenaa biyya qoratee saayinsii fi falaasama addunyaa baratee ofiin seenaa hojjetee darbeera. Wallaggaa qe'eetti dhalate addoo irraa kaasee waggaa 40 lubbuun lafarra jiraatetti karaa dheeraa deemeera. Warri isaan beeknee fi warri waa'ee isaa kitaaba kataban waan baay'ee dhugaa bahaniiru fi barreeffama kanaan gumaacha Hayileen qubee afaan Oromoo fi siyaasa Itoophiyaa keessatti taasise hayyuu fi kitaaba seenaa himanirraa iyyaafannee akkasitti qixxeessinarra. Kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production har'aan tana seenaa nama jabaa Hayilee Fidaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophichaatiin faana ta'aatii nu hordofaa. Qubee afaan Oromoo fi Hayilee Fidaa. Hayilee irraa caalaa hojii siyaasaan kan beekamu ta'ullee hojii inni afaan Oromoo fi aartii Oromoo dagaasuu keessatti gumaaches akka addaatti yaadatamudha. Keessumaa qubee afaan Oromoo har'a mallattoo dhalootaa ta'e kana beekumsaa fi qorannoo saayinsawaa irratti hundaa'uun akka qophaa'u warri taasisan keessaa adda duree isaa. Keessumaa qubee afaan Oromoo har'a mallattoolee dhalootaa ta'anii kana beekumsaa fi qorannoo saayinsawaa irratti hundaa'uun akka qophaa'u warra taasisan keessaa inni nama tokkodha. Hayileen barnoota ji'ooloojii, sooshooloojii, antiroopooloojii akkasuma falaasamas baratee jira. Haa ta'u malee beekumsa inni afaanii fi saayinsii afaanii xiqqoo qarratti qabu bal'aa akka ta'e hayyoonni isa waliin hojjetan ni dubbatu. Hayileen hojii afaan Oromoo ilaalchisuun hojjete keessaa kunniin sadan isaan ijoodha. Language in Ethiopia, Latin Origins for Writing of Afaan Oromoo kan jedhu kun waraqaa qorannoo adeemsa qubee afaan Oromoo qopheessuu keessatti qophaa'e yoo ta'u, Hayileen beektota afaanii biroo waliin ta'uun qopheessedha. Dr. Hayileen yeroo Awurooppaa turetti miseensa gurmuu barattoota Oromoo Awurooppaa kan qorannoo irratti xiyyeeffatu ture. Yeroodhuma miseensa gurmuu barattoota Oromoo kunis yeroo miseensa gurmuu barattoota Oromoo ture kanatti tokkummaa barattoota Itoophiyaa hundeessee geggeessaa ture. Gareen qorannoo kun barattoota Oromoo biyyoota akka Faransaay, Jarman, Sweden, Soviet Union, Hungary fi Yugoslavia keessa kan ture hirmaachiseedha. Gareen qorannoo kun barattoota Oromoo biyyoota akka Faransaay, Jarman, Sweden, Soviet Union, Hungary, Yugoslavia keessa warroota turanis gurmeessaa ture. Garee afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'uu fi qorannoon bal'aa gochaa ture kana keessatti Hayileen adda dureedhaan yaadatama. Barruu qorannoo kun seera barreeffama afaan Oromootiif bu'uura ka'uurraa darbe qubee afaan Oromoo Laatiin irraa akka afaanichaa mijatutti madaqfatee ittiin barreessuu filatamaa ta'uu kan mirkaneessedha. Dr. Hayileen biyya Jaarmaan yeroo turetti addatti dhimma Oromoo fi afaan Oromoo irratti xiyyeeffatee hojjetaa ture jedha barsiisaa fi qorataan seenaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Tasfaayee Tolosaa. Biyyoota Oromoo Awurooppaa fi bakka garaagaraa jira waliin biyya Itoophiyaa keessa gahin Oromoo fi afaan Oromoo maal akka ta'uu qabu irratti fuulleffachuun hojjechaa ture jedhu. Akka Dr. Tasfaayee Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa jedhutti Hayileen yeroo qubee afaan Oromoo har'aa kana qopheessetti hayyoonni Oromoo biroo hedduun isa gargaaraniiru. Mitikkuu Abboomaa, Baaroo Tumsaa, Mitikkuu Tarfasaa, Abdullaahii fi kanneen waliin turan isaan kanniini. Warroota isaa waliin turuun isa gargaaran keessaa Mitikkuu Abboomaa, Baaroo Tumsaa, Mitikkuu Tarfasaa, Abdullaahii fi kanneen biroonis jiru jedha. Yeroo inni hayyoota Oromoo waliin Awurooppaa taa'ee hojjechaa turetti hayyoonni biyya keessa turanis hirmaachaa turaniiru sirriitti alaa fi keessaan quba wal qabaachuun hojjetan jedha. Qubee afaan Oromoo qorannoo raggaasan kana fayyadamuun Dr. Hayileen kitaaba lama walitti aansuun kan maxxansedha. Kitaabni inni jalqabaa barreesse hirmaataa dubbii afaan Oromoo jedhu qorannoo seer-lugaa fi caas-lugaa afaan Oromootiini.
Kitaabni kun kan maxxanfame bara 1973 magaalaa Paarisitti yoo ta'u, boodarra yeroo dargiin aangoo qabate Haayileen biyyatti deebi'ee barnoota bu'uuraa barsiisuu keessatti baay'ee fayyadeera. Haayileen dargii waliin ta'uun sagantaa barnoota bu'uuraa akka Itoophiyaatti akka diriirfamu taasisuu keessatti godinaalee uummanni Oromoo keessa jiraatan keessatti bifa lamaan akka geggeeffamu godhe jedha seenaan Haayilee itti dhiyeenyaan kan qoratu Dr. Tasfaayee Tolasaa. Inni tokko isa kaan dargii barnoota afaan Oromootiin garuu qubee gi'iijiitiin qophaa'ee guyyaa akka kennamu godhe jedha Haayileen. Kan biraa immoo kitaaba hirmaataa dubbii jedhu ofiisaa qubee afaan Oromoo barreessee galgala akka barsiifamu dhoksaan beektota hedduu waliin hojjechaa ture jedha. Kitaabni biraa Haayilee Fidaan qubeen afaan Oromootiin barreesse bara birraan bari'e kan jedhudha. Kitaabni kun kuusaawwan afoolaa akka geerrassaa, walaloo fi qabiyyee bifa diraamaan dhiyaatan of keessaa qaba. Bara san keessa roorroo fi gidiraan uummataa ifatti waan hin dubbatamneef kitaabni Dr. Haayilee bara birraan bari'e jedhu kun bifa geerrarsaa fi afoolaa biroon fakkeessuun rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru hima jedha Dr. Tasfaayeen. Akkuma hiika mata duree kitaaba kanaa dukkannii fi roobni, lolaa fi duumessi ganna keessa nama rakkise yeroo birraan bari'utti namaa fi darba jechuudha. Ergaa keessa isaa ammoo sirni hacuuccaa jiru darbee Oromoon gara fuula duraatti ifatti bahe kan jedhu of keessaa qaba. Kitaabni kun bifa diraamaa, geerrarsaa fi afoolaan kan barreeffame yoo ta'u, gidiraa fi roorroo garagaraa kaasuun dhumarratti ifaa fi bilisummaa hima. Hojiin hin dagatamne qubee afaan Oromoo irratti hojjechaa ture haati warraa Haayilee Barnedeet Haayilee Fidaa bara 2017 FBC sagantaa Yedirree Caawotaa jedhamu irratti dhiyaattee dubbattee turte. Yeroo hedduu beektota waliin qubee afaan Oromoo qopheessuu irratti dabarseera kan jettu Barnedeet afaan Oromoo Yuunivarsiitii Faransii keessatti barsiisaa turus ni yaadattu. Waa'ee afaanii, siyaasa, tokkummaa barattootaa waa hedduu yaadaan muddamee osoo jiru karaa deemuuf ba'ee bakka baaburaa koruu gahee kophee miila garagaraa godhatee of argee jechuun hangam nama hojiidhaaf muddamu akka ta'e dubbatti Barnedeet haati warraa Haayilee Fidaa. Kanaaf gumaacha taasiseen Haayileen Fidaa amma qubee afaan Oromoo jedhamu gaheera. Pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam waa'ee dandeettii siyaasa Haayilee Fidaa kan dhugaa bahuu qaba. Haayilee Fidaa kophaa isaa biyya tokko uumee bulchuuf humna kan qabu hayyuu guddicha jedhee ture. Fakkeenyaaf ani Haayilee Fidaatiif kabaja guddaan qaba. Kudhigaa fi homaa hin qabu. Nama tasgabbaa kan baay'ee dubbise mankaraarsisti jabaa ture. Sammuu gaarii qabu. Barreeffamas ta'ee dubbisni taanaan hariiroo yookiin wiirtuu paartichaa ture. Karaa hundaan muudaa irratti kan argitu jedhe Koloneel Mangistuu waa'ee Leegaafi fi deebii Gannat Ayyalee Anbassee waliin taasise. Kana boodarra gaazexeessituun kun bara 1994 kitaaba irratti barreessite irratti. Namni Haayilee Fidaa yeroo dheeraatiif beekuuf kitaaba waa'ee Haayilee barreesse Amaaree Tagbaruu Bayyana deeggartoota isaa qofa osoo hin ta'in warri isaa mormanii fi diina isaanii ta'aniyyuu dandeettii siyaasaa dhugaa bahuuf jedha. Dr. Amaaree Tagbaruu kitaaba Haayilee Fidaa Annaa Yeegillee Taarikii jedhu barreesseen ga'ee Haayilee siyaasa Itoophiyaa ammayyeessuu keessatti taasise adda akka ture kaasa. Hiriyyaa Haayilee baay'ee itti dhiyeenyaan kan beekamu kan ta'e Dr. Amaareen hayyuu sammuu guddaa qabu, beekaa saayinsii hawaasaa, beekaa afaanii ture jedha. Addatti immoo siyaasa addunyaa kana nama dursee hubateedha jedha Dr. Tagbaruun. Haati warraa Haayilee Barnedeet abbaan warraa ishee siyaasa nama dubbisee fi bilchaataa ta'uu isaa ilaalcha siyaasa abbaa ishee salphatti jijjiiruu isaa irratti hubatti. Haayileen dandeettii nama amansiisuu guddaa qaba kan jettu Barnedeet abbaa ishee Faransii keessatti siyaasa warra leellistoota yookiin konverzeetiif beekamu sooshaalistii jijjiire jetti. Anii fi abbaan koo ilaalcha siyaasaa faallaa ta'e qabna. Yeroo hundas wal lolla. Abbaan koo fakkeenya waa'ee biyya Faransaay koloneeffatee bittaa turetti ejjannoo inni qabu faallaa kooti. Ani Aljeeriyaan akka ofii isaanii fi bulchaa nan barbaada. Ani garuu akkasii miti. Kanaaf Haayilee yeroo abbaa koo jalqaba wal baru ilaalcha siyaasaa inni qabu itti himeen akka of eeggatu godheen ture. Gaafa wal baran garuu Haayilee ilaalcha siyaasaa abbaa koo jijjiire. Kana obboleettii kiyya waliin baay'ee nu ajaa'ibe. Kolfine jechuun dandeettii isaa dinqisiifati haati warraa Haayilee Fidaa. Haayileen Awurooppaatii biyyatti akkamitti deebi'e kan jedhu fanbootu sirni mootii Haayile Sillaasee kufe
akkuma dargiin aangoo qabateen Hayilee Fidaa Awurooppaa irraa biyyatti deebuun dhaaba siyaasaa warraaqsa sooshaalistii Itoophiyaa guutuu kan maqaa Amaariffaan Mi'eesoon jedhamu beekamu hundeesse. Kaayyoon guddaan dhaaba Hayilee hundeesse kana saboota Itoophiyaa garagaraa cunqursaa bara dheeraa jalaa baasuudhaaf jedha Dr. Tasfaayin. Akka ibsa Dr. Tasfaayitti dhaaba kana qofa qabatanii rakkoo saboota cunqurfamoo furuun waan hin danda'amneef Hayileen dargii waliin wal ta'uun hojjechuun murteesse. Hayileen dargii waliin ta'ee hojjechuun itti makame osoo hin taane wal hubannaatiin waliin hojjechuu akka ta'e dubbata hayyuun seenaa kun. Hayileen erga dargii waliin qindoominaa hojjechuu jalqabee itti gaafatama poolitii biiroo kan dhimma siyaasaa ijoo ta'e irratti hojjetaa ture ta'e. Gumaacha isaa keessaa inni guddaan dargiin bakka bu'u sagantaa warraaqsa dimokiraataa biyyaalessaa baasedha. Hayileen eenyu akka ta'e kan ilaalamu erga Mi'eesoon hundeesse wantoonni inni hojjeteedha jedha Dr. Tasfaayin. Siyaasa Itoophiyaa keessatti saba hacuuccaan huccuuccaa jalaa baasuuf yaada falaasama sadii barachuun gurmaa'uu fi hidhachuun jedhu karoorsee lafa qabsiisuu jalqabe. Hayileen barachuu yoo jedhu saba hacuuccamaa barsiisuu fi dadammaqsuun nurra jiraata kan jedhudha. Lammaffaa irratti gurmaa'uu fi ijaaramuu kan jedheen ammoo sabni hacuuccamaa gurmaa'uu qaba jedhee amanaa ture. Sabni hacuuccame yoo gurmaa'e mirga isaaf falmata jedha amana jedha Hayilee Fidaan. Sadaffaan ammoo sabni baratee gurmaa'e kun diina ofirraa ittisuuf hidhachuu qaba jechuun hayyoota biroo hirmaachise carraa argameen caasaa diriirsee hojjechaa ture Hayileen. Saboota Itoophiyaa keessatti hacuucaman keessaa lakkoofsa hedduu kan ta'e Oromoodha. Kanaaf sabni hacuucame haa baratu, haa gurmaa'u, haa hidhatu yeroo jedhamu karaa biraatiin saba Oromoo ta'a. Kanaaf fakkeenya tokko barnoonni bu'uura akka jalqabamu taasisuu keessa Hayilee Fidaan qooda qaba. Barnoota bu'uuraa alattis barumsa dargii sana keessa gama hojii aartiitiin kinatii kan jedhamu hundeeffame keessatti akkamitti Oromoon qaroo ta'anii itti makamuu uummata dadammaqsuu keessatti gahee guddaa kan qaban Hayilee Fidaatu yaadatama. Inni biraa Hayileen kannaa Leencoo Lataa Balaa Xabbaa Beertanyaanoo kan jedhudha. Yeroo Hayileen siyaasa Itoophiyaa keessatti dammaqinaan qooda fudhataa ture sanatti uummanni siyaasa Oromoo jajjabootaan gurmaa'ina garagaraa keessatti qabsootti jiru. Bifti qabsoo isaanii garuu dhaaba akka saba Oromootti ijaaru ture. Leencoo Lataafa maqaa Oromoo ifatti dhaatanii qabsoo seenanii Hayileen garuu osoo maqaa Oromoo hin dhahin hojiitti seenee ture jedha Dr. Tasfaayee Tuusaa. Warri Itoophiyaa leellisan Hayilee Xabbaa Beertanyaanoo jedhu innumaatu Adaganya Xabbaa Beertanyaanoo jedhuun arrabsu. Itoophiyaa People Revolution Party yookiin kan maqaa Amaariffaan Ihaappaa jedhamu beekamu keessaa hangaa Itoophiyummaa leellisan keessaa tokko waliin gaafiif deebii taasisee akka ture kan dubbatu Dr. Tasfaayin Hayileen kennee Leencoo Lataa Balaa Xabbaa Beertanyaanoo jechuun akka isaaf ibsan yaadata. Warri Oromoo jechuun qabsaan ammoo Hayileen Itoophiyaa leellisa Itoophiyaanistidha jedhu. Kanaaf namoota siyaasa biyya Itoophiyaa keessa jiran Hayileedhaaf bifa lama kennani. Warri Hayilee akka lama ilaalan warra bakka inni qaqqabe hin qaqqabneedha jedhu namoonni isa beekan. Hayileen sammuu guddicha Oromoo qofa miti, sammuu guddicha Itoophiyaa qofas miti, sammuu guddicha addunyaa guddaadha jedhu afaanii guutanii dhaga'uu bahuuf beektota hedduutu dubbata. Hayilee Fidaan sammuu addunyaa kana jennuuf hayyuu afaan 11 danda'u ittiin dubbise barreessuudha. Nama saayinsii hawaasaa, saayinsii uumamaa fi saayinsii afaanii muuziqaallee osoo hin hafin qorateedha jedha Dr. Yeraas Warqi Adimaasee ammoo Yuunivarsiitii Finfinneerraa. Dhalootaa fi barnoota Hayilee Fidaa yoo ilaallu ammoo Wallagga Bahaa magaalaa Arjootti dhalatee obboloota 7 waliin dhalate keessaa inni hangafaadha. Maatii harka qalleessarraa nama dhalateedha. Abbaan isaa ogummaa mana ijaaruu fi muka soofuutiin maatii jiraachisa. Kitaaba Birraan Bari'ee jedhu barreessee akka hubachuu danda'amutti abbaan Hayilee barumsa idilee qabaachuu baatanis hawaasa keessatti nama dammaqoo waan turaniif dandeettiiwwan afoolaa akka geerrarsaa walalootiin ergaa dabarsaa turutu mul'ata. Kitaaba Hayilee Birraan Bari'ee jedhu keessatti bakka tokko tokkotti geerrarsaa barreesse keessatti abbaan Fidaa Yaakumaa jechuun waa'ee abbaa isaa kana akka inni hawaasa keessatti qarooma qabu ibsa.
Yeroo sanatti Rasbitta Waddad Mokkona Damisoo jedhamu hanga kutaa 5tti barateera. Isa booda obboleettiin isaa bira taa'ee Naqamteetti barnoota isaa hanga 8tti barate qabxii ministeerii guddaa fidate Finfinneetti mana barumsaa Jeneraal Wingeet gale. Mana barumsuma Jeneraal Wingeet yeroo sana barattoota akka biyyaatti qabxii gaarii qaban itti baratan turan 9 hanga 12 qabxii olaanaa galmeessee ture. Seenaa isaa akka agarsiisutti yeroo manni barumsaa Jeneraal Wingeetitti baratutti kitaabota hedduu seenaa addunyaa falaasama dubbisuu of keessaa of ga'umsaa ture. Keessumaa seenaa warra hacuuccamtootaa kan ilaallatu kitaabota hedduu qorateera. Kana hordofis mana barumsaa sana keessatti falmiin siyaasaa ammayyaa akka jiraatu gochaa ture. Falmiin siyaasaa manneen barnootaa fi yeroo sanatti qaddamaawii Hayilee Sillaasee irraa dhufan waliin gama warra hacuuccamtootaa goruun falmii geggeeffamu irratti hirmaataa tureera. Yeroo sanarraa kaasee saayinsiin Itoophiyaa kan irratti ijaarame fedhii saba muraasaa irratti ta'uu mul'isu eegale. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qorame tokko ta'uurraa kan hafe hunda afide. Hayileen jalqaba hojii barsiisummaatti Harargee Dadaritti kan ramadame yoo ta'u achis sirna hacuuccaan uummatarra jiru kan keessatti guddate Wallagga caalaa akka ta'e hubachuun qabsoo siyaasaa cimsee itti fufe. Hacuuccaan Wallaggaa yeroo sanaa ture akka sabaatti qofa ture. Harargeetti garuu akka sabaattis akka amantis hacuuccaa dachaa ta'u waggaa tokko keessa jiraate arge. Turtii Harargee waggaa tokkoon booda barumsa olaanaatiif gara yuunivarsiitii Finfinnee deebi'e. Barnoota ji'ooloojii wayita baratutti sochii barattootaa cimsaa tureera. Barnoota ji'ooloojii kanas qabxii 4 xumuree achuma yuunivarsiitii Finfinnee barsiisuu itti fufe. Osoo baay'ee hin turin ammoo carraa barnoota biyya alaa argate gara Faransaay deeme. Yeroo sanatti astiroonoomii akka baratuuf ergame ture. Inni garuu Faransaay gaafa deeme barnoota sooshooloojii fi sooshooloojii antiroopooloojii kan jedhus barateera. Kana kan godhe immoo fedhii fi dandeettii siyaasaa qabu gabbifachuuf karoora qabu irraa kan ka'eeti. Barnoota falaasamaa immoo PhD hojjeteera. Hayileen yuunivarsiitii Finfinnee alatti yuunivarsiitoon Faransaay akkasumas jaarmiyaa Hamburgitti barsiisee ture. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga qophii biraa qabannee isiniif dhiyaannutti nagaatti turaa isiniin jenna. Akkasuma mootu namni yuutuubicha keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun dagatina. Horaa bulaa deemanaa.